Suuraa kanatti erguudhaan gara kanaatti, kanatti erguudhaan immoo gara kanaatti jijjiirachuu ni barbaaddu. Maalirra ni barbaaddu yoo ta'e haala salphaa ittiin dalagachuu dandeessan isinitti agarsiisu. Aappicha keessa yeroo galtanitti haala kanaa isiniif banamaa iddoon mallattoon pilaasii jiru kana tuquudhaan footoo keessan ni filattu. Footoo keessan erga filattanii booda iddoo kana gadi qabdanii turuudhaan barreeffama kana iddoo kanatti peesti ni gootu. Sana booda iddoo mallattoo seendi jiru kana tuqxu. Hanga inni isiniif dalagutti ni eeggattu. Barreeffama kana yoo barbaaddan immoo koomentii jala isiniif godha. Akkuma argaa jirtan footoo kana yeroo itti ergutti fuula isaa osoo hin jijjiirin haala kanaan dalaguudhaan naaf ergee jechuudha. Bilbila keessan irratti buufachuu barbaaddan immoo iddoo kana tuquudhaan buufachuu hin dandeessu. Aappii kana argachuudhaaf immoo pileestoor irra ni galtu. Iddoo sarchii isaa irra tuquudhaan yaadan HD jettanii sarchi gootu. Aappiin kun isiniif dhufa. Aappii kana ni buufattu. Aappicha kana erga buufattanii ni bantu. Aappii kana keessa erga galtanii iddoo sarchii isaa irra tuquudhaan gaa 12 jettanii sarchi gootu. Suuraa fi barreeffamni kunoo isiniif dhufe suuricha irra ni tuqxu. Barreeffamni kana fakkaatoo isinii dhufe gara gaditti scroll gochuudhaan iddoo install jedhu kana tuquudhaan buufachuudhaan itti fayyadamuu hin dandeessanii jechuudha. Kan biraa immoo footoo akkanaa kaniinis dalagachuu yoo barbaaddan koomentii irratti na beeksisaa. Viidiyoon irratti isiniif hojjedha. Maarree tiippoon akkanaa kana argachuudhaaf akkaawuntii kana follow, viidiyoo kana immoo like godhaa.